Ashamaa harka fuunii kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota koo hundumti keessanuu bakka jirtanitti nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii anas nagaa kootii galata waaqayyoo isiniin illee akka bakka jirtanitti nagaa keessan taatan waaqayyoon biraa abdiin qaba. Jirtu. Egaa har'as immoo mata duree tokko qabadhee dhiyaadheetanan jira. Sagantaan koo mata dureen har'aa kutaa lammaffaasaa dhabuu fi argachuu kan jedhudha. Egaa maarree kutaa tokkoffaa keessatti yoo dhaggeeffattan kutaa lammaffaan kan itti fufee jirudha. Kutaa tokkoffaa keessatti dhabuu fi argachuu maal akka ta'e ilaallee turre. Har'a immoo kutaa lammaffaasaatti itti fufaa. Egaa maarree akkuma kutaa tokkoffaa keessatti ilaallee itti fufeeti. Gosoota dhabuu fi argachuu keessaa gosoota dhabuu kan ilaalludha jechuudha. Egaa yaadan dhabuu jechuun maal jechuudha? Namoonni wanta harkaa qaban tokko osoo hin dhabinii akka waan dhabaniitti akka carraa dhabuu hin danda'a laata? Yoon waan dhabe kana dhabee hoo akkamiin ta'a laata jedhanii yaadan of dhiphisan baay'een ni jiran. Namoonni akkanaa yaada isaanii keessatti of dhabiinsa malee waan sana hin dhabne jechuudha. Gaa'ila isaanii keessa yeroo diigamu, manni isaanii yeroo jigu, qabeenyi isaanii yeroo bittinnaa'u, jaalallee isaanii yeroo adda bahan, fayyaa isaanii dhabanii dhukkubsataa ta'anii yoo ciisanii fi yaadota kana fakkaatan hunda sammuu isaanii keessatti uumanii osoo waa tokko hin rakkatin waan qaban yaada qofaan of dhabsiisan dhiphatu jechuudha. Inni kun yaadan dhabuu isaa jennuudha. Yaada keenyatti waan of harkaa qabnu tokko yoo dhabnu sababa wanta sana dhabnee fi dhiphanna guddaa keessaa galla. Yaadan dhabuun kun egaa yoo furmaata ofitti ilaannu taane xumura isaatti balaa guddaa qaba jechuudha. Egaa immoo yaadan osoo hin dhabin akkasii dhiphatanii ofitti gaddanii garuu qabeenya sanaa hin dhabne harka yaada keenya hin dhabne malee dhugaa dhabuu immoo wanta nuti qabna jennee abdannu yookaan wanta kan keenya ta'e tokko dhugumatti kan dhabne yoo ta'e dhabuu isa dhugaatu nu mudate jechuudha. Hundumti keenya yoo nama jaalannu yookaan immoo wanta kan keenya jennee of harkaa qabnu tokko dhabuu hin barbaannu. Wanti suni akka nu wajjin turuu fi kan keenya qofa akka ta'u barbaanna. Garuu fedhiin keenya kun akka guutamuuf nuuf hin heeyyamne. Wanta of harkaa qabnu yeroo dhabnu ni jira. Firri keenya yeroo nu gatan, namoonni nuti nu jaalatu jennu yeroo nu ganan, qabeenyi keenya illee utoo nuti hin beekin yeroo nu harkaa faca'utu jira jechuudha. Egaa dhabuun akkanaa kun yeroo dhugumatti nu mudatu carraa wanta sanaa deebinee argachuu keenya xiqqaa ta'a. Waan kana ta'eef otoo hin jaalatin dhiphina keessa gallaa jechuudha. Egaa maarree yeroof dhabuun immoo akkuma duraan ilaalaa turre namni lafa kana irratti dhalatee dhabuun isaa hin mudanne hin jiru jechuudha. Dhabuun kun garuu wal fakkaataa miti. Wanta dhabne tokko bara baraan deebinee kan hin arganne ni jira. Yeroo muraasa booda deebinee kan argannus ni jira. Fakkeenya fi kaadhima keenya yeroo wal lollee kan adda baane yoo ta'e turtii muraasa ta'ee dheeraa booda walitti araaramuudhaan deebisnee argachuu ni dandeenya. Qabeenya keenyatu nu harkaa bade yoo ta'e hojjennee qabeenya sanaa deebisnee argachuu ni dandeenya. Inni kaleessa dhukkubsatee ture har'a fayyee yoo arginu, inni kaleessa hiyyeessa ture har'a soorome yoo arginu,
dhabuun yeroo kana jiru ta'uu isaa hubannaa jechuudha. Yeroof dhabuu gaafa jennu egaa wanta qabnu tokko yookaan wanta barbaannu tokko yeroo muraasaaf dhabnee booda immoo wanta sana deebinee isa argannu sanaadha jechuudha. Yeroof dhabuun kunis dhiphina nurraan gahuu isaa waan hin oolledha. Kana nuti dhiphannuufi immoo yommuyyuu taanaan wanta kana keenya ta'e yookaan waan jaalannu kamiyyuu haala kamiinuu keessatti dhabuu waan hin barbaanneefidha. Guutummaatti immoo dhabuu wanta dhabne tokko yeroo gabaabaa keessattis haa ta'u yeroo dheeraa keessatti deebinee hin argannu taanaan bara baraan dhabuutu nu mudataa jechuudha. Fakkeenyaaf namoota du'aan dhabnee deebinee argachuun hin dandeenyu. Namoonni du'anis deebi'anii gara maatii isaaniitti, gara ijoollee isaaniitti, gara firoota isaaniitti, gara gaa'ela isaaniitti hin dhufani. Dhabuun akkanaa nu mudateera yoo ta'e dhabuu bara baraatu nu mudatee dhabuu yeroo maraatu kan gonfatu nu mudate jechuudha. Namni dhabuun akkanaa isa mudate dhiphina guddaadhaaf saaxilama. Namni kun kan inni caalatti miidhamu dhabuu isaatiin osoo hin taane sababa dhabuu isaatiin dhiphina isaa mudateenidha. Teessoo dhiphinaa irra taa'anii yeroo dheeraaf dhiphachuu fi miila qullaa qoree irra deemuun tokkuma. Kanaaf jireenya keessatti dhabuun kan jiru ta'uu isaa beeknee dursinee of qopheessuu qabna malee maalifan dhabe jennee umurii guutuu dhabuu keenyan dhiphachaa gaddaafuun hin qabnu jechuudha. Mallattoo namoota dhabuun isaan mudate irratti mul'atu namoonni waan jaalatan yookaan waan qaban tokko dhabuu isaanii sanaa waan hin amanneef yeroo hunda ni ganu. Wanta dhaban sana dhabneerra jedhanii amanuun waan isaanitti ulfaatuuf lakki ani amma iyyuu hin dhabne jedhanii dhabuu isaanii sana gananii nama yookaan waan dhaban sana yaadaa jiraatu jechuudha. Wanti nama gaddisiisu garuu waan sana dhabuu isaanii sirriitti ni beeku. Wanti isaanitti ulfaatu waan dhaban sanaa dhabeera jedhanii amananii ofitti fudhachuudha. Namoonni akkana yeroo baay'ee otoo isaanitti hin yaadin jechoota kanneen akka hin ta'u kun akkamitti ta'a lakki kun sobaa jedhantu afaan isaanii keessaa ba'a. Dhabuu isaanii sana ganaa jiru waan ta'eef jechoota akkanaa dubbatu. Namni fayyaa ture tokko tasa dhukkubsatee dhukkuba cimaa ta'een fayyaa isaa sana akka dhabu ogeessonni fayyaa yeroo nama sanatti himani namni sun fayyummaa isaa sana dhabuu waan hin barbaanneef lakki ni sobdaa ani hin dhukkubsanne jedheetu ogeessicha waliin wal falma. Namni jaalallee isaatiin adda ba'e tokko immoo jaalallee isaa sana dhabuu waan hin barbaanneef akka waan namni suni isa duukaa jiraatutti yeroo hundumaa isaa kan yaadu jechuudha. Sammuu isaa keessatti amma iyyuu nuti adda hin baane wajjin jirra. Yookaan sammuu ishee keessatti hamma nuti adda hin baane wajjin jirra kan jedhan yeroo maraa waan yaadan sammuu isaanii keessa jiraata jechuudha. Namoonni du'aan wal dhabanis illee hedduutu dhabuu isaanii sana ganee jira. Nama jaalatan yookaan fira isaanii tokko du'aan dhabaniiru yoo ta'e nama sana dhabuu isaanii amananii waan hin fudhanneef bakka itti nama sana awwaalan adeemaniitu akka namni suni jirutti awwaalcha nama sanaa irra taa'anii nama sanaa waliin dubbatu. Dhabuu isaanii ganaa jiru. Kun hundi egaa hundumti keenyayyuu waan kana keenya ta'e tokko dhabuu waan hin barbaanneef dhabuu keenya sana amannee ofitti fudhachuun kan nutti ulfaatu ta'uu isaa nu hubachiisa.
nuti hamannee fudhachuu baannus hanga lafa kana irra jirrutti dhabuuwwan jiran keessaa tokko nu mudachuun isaa waan hin oolledha. Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota koo isinillee seenaa nama kana yookaan seenaa kana keessatti dubbii kana keessatti wanta irraa hubattan tokko irraa hubachuu dandeessu. Wanta dhaggeeffattaniif hundumti keessanuu galatoomaa.